Hayyee akkam jirtu? Har'ammoo waa'ee dhiita'uu harma daa'immanii kan reefuu dhalatan kan jedhu ilaalla. Eh, Kanneen kanaan dura argitanii beektan daa'imman tokko tokko akkuma dhalataniin torba muraasa keessatti harmi isaanii dhiita'ee yeroo itti mul'atu jira jechuudha. Harmi daa'imman reefuu dhalatanii yeroo hedduu giddu galeessaan santiimeetira tokko qofa bal'ata. Haa ta'u malee daa'imman parsantaa 70 ta'an biratti torban lamaan jalqabaa amala dhiita'uu fi guddachuun mul'achuu danda'a. Egaa ijoollee parsantaa 70 jechuun ijoollee daa'imman hedduu biratti jechuudha wanti kun kan inni mul'atu. Dhiita'ee guddatee hanga jedhamee kanaa ol ta'e jechuudha. Kanneen kana keessaa kanneen parsantaa 20 ta'an ammoo dhangala'aa adii kan aannan fakkaatu kan qabudha. Dhiita'uu qofa osoo hin ta'in dhangala'aa adii kan aannan fakkaatu kan godhatudha jechuudha. Mee wanta kana maaltu fida jennee yoo ilaalle yeroo ulfaa hangi hormoon istiroojiinii qaama haadhaa keessa kan heddummatuu fi karaa hidda handhuuraa, karaa ujummoo handhuuraa kan gara daa'imaatti darbudha. Yeroo daa'imni dhalatu handhuurri isaanii yeroo cittochuudha. Wanti kun qaama daa'imaa keessaa irrachuun akka xannachi pituutaarii hormoonii piroolaaktiin jedhamu oomishu taasisa. Istiroojiiniin qaama daa'imaa keessaa ni irrata. Sababni isaas handhuuraan darbaa hin jiru waan ta'eef yeroo kana egaa xannachi pituutaarii hormoonii piroolaaktiin oomisha. Hormooniin kun immoo harmi daa'immanii akka aannan oomishu taasisa. Akkasumas akka dhiita'u taasisa jechuudha. Kanaaf egaa harmi daa'immanii naannoo guyyaa 3 booda aannan oomishuun dhiita'ee akka mul'atuu fi yeroo walitti qaban immoo yookaan yeroo cuunfan immoo aannan wayii wanti xiqqaa dhangala'aa wayii akka ba'u ta'uu danda'a jechuudha. Kun egaa jijjiirama hormoonii daa'ima keessatti mul'atu sababa gadameessa keessaa ba'eef kan dhufudha malee rakkoo fayyaa tokko wajjin kan wal qabatu miti. Noormaaliidha jechuudha. Wanti kun hedduun isaa kan parsantaa 80 ta'u umurii torban lamaa booda yeroo hangi hormoonii istiroojiinii fi piroolaaktiin qaama keessaa dhumatu ofumaan deebi'ee dhiisa. Parsantii 80 daa'imman 10 keessa daa'imman 8 biratti ofumaa deebi'ee ni bada jechuudha. Haa ta'u malee tarii daa'imman muraasa biratti aannan kun bakka baakteeriyaan itti guddatu ta'uun akka harmi isaanii madaa'uu fi malaa godhatu taasisuu mala. Keessumaa tuttuqu taanaan maatiin aannan achi keessa jirutu bakka baakteeriyaan itti guddatu ta'e naannoon harmi sana diimatee ho'ee dhukkubbiin cimaa isaatti dhaga'amuu danda'a jechuudha. Daa'imman muraasa biratti. Kanaaf isaan saaxiluu danda'a dhiita'uun sun. Dhiita'uun sun rakkoo tokko hin qabu ofumaa deemee bada. Haa ta'u malee dhiita'uun sun infekshiniif isaan saaxiluu danda'a infekshinii harmaaf. Yoo infekshinii godhate akkuma suuraa irratti argitan ni diimataa, baay'ee isaan dhukkubaa, ni ho'aa, waan malaa kuusee fakkaata jechuudha. Maatiin akka waliigalaatti kan gochuu qaban yoon gabaabsee kaase harma sana sukkuumuu fi aannan keessa jiru elmuun akka dabalataan harmi sun aannan oomishuu fi dhiita'uu deemu waan taasisuuf caalmaatti wanta kana itti cimsa waan ta'eef gocha akkasiirra of qusachuu qabu. Harma dhiita'e sana sukkuumuun akka baduudhanii sukkuumuun aannan achi keessa jiru kana keessaa cuunfanii baasanii hin badadhanii yaaduun wanta kana itti cimsuudha malee fayyisuu miti jechuudha. Kanaaf tuttuquu hin qabani. Tarii yoo naannoon sun diimate akkuma nama jedhee yeroo tuqan hedduu kan isaan dhukkubu yoo ta'e akkasumas ho'inni qaamaa yoo dabale harma tokko qofa irratti yoo ba'e wanti kun harma gamaa gamanaa dhiisee akkasumas hanga ji'a tokkotti badaa kan hin deemne yoo ta'e ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha. Kanaan ala garuu wanti kun akkuma dura jedhee torbeen 2 torban 3 gidduutti ofuma isaa deebi'ee ni badaa rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Gaaffii qabaannaan koomentii jala naa kaa'aa turtii gaarii.